Eenyutu irra nyaata nyaata? Ajab. Nyaata eenyurra nyaata? Nyaata wallahi lulachuutu. Eenyurra nyaata? Nyaata dalaan hedduu nyaatti jaalladha. Dalaan hedduu nyaatti jaalladha. Eenyurra nyaata siin jeenaa beektu dalaan dhiisi. Footaa adii uffadhee sulluma rabbee osoo gidaara dhiqu jiru ilaa inni hanqara foo eegee sulluma kana gig godhee eeyyisiisee akka inni rifatee lafaa fiiguuf jechuudha. Gig godhee eeyyisiisee biintoo lafa naqee matarrattiif naqee sulluma gib lafa godhee akka inni rifatee lafaa fiiguuf. Akkasitti gaa gizeeni waa jee lafaa fiigu aan lafaan ciisu jira warri na gargaaru jirullee mana keessa seenanii jiranii afnaan bichaan na cinaa dhaabbachuu jira jechuudha. Hoggaa lafarraa fiigaa dhufu aan lafaan ciisu jira. Allaa jee hoggaa lafaa na fuudhu inni biintoo matarra nagayyaa jiru tana gaarifatee waan jiruuf ni huna garree tara booddee rifatee isaa gizeen argeanii. Niin kofle gizeen koflu cumatti bakkuma irraa lafoo dheesanii dib godhee na darbe. Waan biraatiin shakkii ture yoo fuulduraaf narra fuutaa banaan hin jiru. Fuudhaan shakku ani maaliif? Yeroo hunda gaafii yoo tanuma taate uummanni maal nurraa barate? Eegas gaafii sannaan gaafatiin bravo eessi. Waliin gaafisa sin gaafatiniif yeroo hunda narra fuutaa yoo taate. Way jee booytiin jira akkasii si ol qabee wanta joo qofalte. Achumattiin aaree dhiisee deemee rifaatuu guyyaa 3 guyyaa 4 bikkaan dalagaa kaniin dhaqu hunda onneen akkana dubneetti arabni kun na boodaa dhufanii maal ta'e akkasitti namaan himee fi jiraatti himee na boodaa fa'a arabni kun gizee namni rifate udduboota dhufanii waa godhanii beeyte bishaan faanaan naqan dhufanii rifaatuun san akkas keessaa baatu jaaniif.